lafee kana keessaa ba'e jechuudha mucaa kana keessaa. Maqaan koo Teenash Taaffasaan jedhama. Kan inni irraa dhufe magaalaa Dambidoolooti. Seenna bukkee kun immoo mucaa kooti Dibooraa Baacaa jedhamti. Kan inni dhugaa ba'u dhufe waa'ee mucaa kanaati jechuudha. Lafumaa ka'ee miilli ishee kun hin dhiitee gaafa dhiitee jedhu hospitaalatti geessinaan opereeshinii godhanii ji'a tokko ol hospitaala isa ciiste jijjiiraman qabu miilli ishee madaasuma margitan kanaadha. Na ciniinetti na gubaetti hin dhiiga yeroo hundumaa jechuudha. Manatti safuunee gallus waan tokko jijjiiraman qabu jechuudha. Sabooddee gaafa lubbuun nu gamu gara waldaa araaraa waaqayyoo kana finnee as gaafa dhuftu raajiin kadhatanii fi guyyaa gaafa sanaatii kaasee inni gubusi inni ciniinusi yeruma sana dhaabate halkanuma gaafa sanaa jechuudha lafee kana keessaa ba'e jechuudha mucaa kana keessaa. Lafeen kun gaafuma asitti kadhatamee fi galgaluma sana keessaa ba'e? Galgaluma sana keessaa ba'e bulee erga gaafa sanaatii ciniinnaan hin jiru inni nyaatus hin jiru hin fayyite jechuudha. Kanaafis waa'ee mucaa kanaa waaqayyoon galateeffachuu dhufe jechuudha. Sabni kana argitan galata ulfina jabaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiif. Tole armeen kee waa muraasa dubbataniiru yeroo sana manni yaalaa maalidha kan inni siin jedhee ati immoo maal gochuu hin dandeessu gaafa si kadhatamee booddee immoo jijjiirama akkamiidha kan ofirratti argite? Mana qorichaa yeroo ciisaa ture waan nan jedhan hin qabanii inni mana dhukkubaa jijjiirama hin qabu. Achuun jijjiirama nagashanii egaa waldaa araaraa dhufee naa kadhatame akkam fuula waaqayyoo dura dhaabbadhee galateeffadhu kunoo ta'eera. Galanni ulfinni Yesuusiif hin ta'a. Tole yeroo sana gaa deemuu hin dandeessu si rakkisa ture madaa ture mi'a sirra olii gaffiigiiti gaarummaa gooftaan sii godhe kanaaf ulfina isaatiif sabni kana argitan immoo galata caalu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiif. Kana caalaatti galanni ulfinni hin ta'a Yesuus isa fayyisuuf. ወይዘሮ ቴነሽ ተረፈና ልጃቸው ዲቦራ ባጫ የመጡት ከቀለም ወለጋ ከደምቢዶሎ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። እኔ ጋር ያለችው ልጄ እግሯ ታሞ እኛው አካባቢ ያለው ቀዶ ጥገና ተደረገላት። የቀዶ ጥገና ከተደረገች በኋላም ልጄ መንቀሳቀስ ወይ ደግሞ መራመድ አቃታት። እንዲሁ ደግሞ ያቃጥላታል፣ ይበላትም ነበር። ያም ቀዶ ጥገና የተደረገበት ቦታም ደግሞ ስላልዳነ ቆስሎ ያም ደግሞ ይደማት ነበር። እንዲሁ ስትቸገር ለሁለት ወራት ከቆየች በኋላ በመጨረሻ መፍትሄ ስናጣ 2013 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ዛኑኑ ዓመት ዘናት መጣን። እዚህ ድንኳን ስለ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ጸለውላት። የተጸለየላት ቀን አጥንት ተሰብሮ ከእግሯ ውስጥ ወጣ። ያ አጥንት ከወጣ በኋላም ልጄ ሙሉ በሙሉ ድና አሁን እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ድና በእግሯ መራመድ እንዲሁ ደግሞ የትም ቦታ መድረስ ትችላለች። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልናል በማለት ያመሰገኑ መስክሯል። ልጃቸው ዲቦራ ባጫም ደግሞ ስለራሷ እንዲህ በማለት ምስክርነቷን ሰጥታለች። እዛኔ ሕክምና ተደርጎልኝ ነበር። ሕክምና ሲደረግልኝም ደግሞ ምንም መፍትሄ አላገኘው፣ በጣም ያመኝ ነበር። በመጨረሻ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ስመጣ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ጸለውልኝ። እኔም ድኛለሁ፣ ዛሬ ሙሉ በሙሉ ድኜ እንዲሁ መራመድ እችላለሁ በማለት ወደ ወዲህ ተንቀሳቅሳ ሳይታ እግዚአብሔርን አመስግናለች። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።